Tamam faayo ammallee waa sitti muudee. Ifamu faana waa sitti muudee. Wanti sitti mukunis maali yoo jette kalaas erga dalagaalee dalagadhu kiraa manaa irra sin gargaaru masruufallee sin gargaaru jette kabajumaan si gaafadhaa kanarraa deemu. Asandaka. Kalaas isa sibbeeka faayo. Tamam. Arraan tanammoo bakkaan dhaquun qaban boruu fi bitaan keessaa laalladhee birris laalladhee yookaan immoo bakkaan dhaqu laalladhee birrii yoon argadde yoon hin argatiin immoo torbee kana keessa laalladhee akkasitti deema sirra. Torbee kana keessa yaani mush. Torbee kana keessa hangaan argaddu bas. Aboruu keessaa kalaas. Mush aboruu keessa maali waan gannaaru deemu jira moo? Atuu gaajjidhuma taate kaajjidhuma duratti kan ciisee nyaatu sana taate atis ciisee dhuma nyaadha jechaa jirta. Maal godhatti kun? Ambar ciisee nyaadha sinjaan jiru tamam torbee tokko naafsi sinjaan jiru torbee tokko naafsi torbee tokko yookaan lama naafsi malee dawadda sinjaan jiru ani maaltu daakuuti kan torbee tokko si yoobsu idaa onnarra jiru wajjin nyaata nyaaddu ayya khalas numarra kees nyaata nyaaddu nyaaddu nyaadda numarra fa bas dhufee walii galla akkasitti nyaata nyaaddu abadan ammallee itti dabalattee torbee tokko uff yaa rabbi amma ka'eeti shaanxaa kee fudhadhuun irraa bifaayi. Kalaas telefoona kiyya gurguradhee kiraa manaa baatii tan si hojii kafala. Deemee telefoona gurguradhee nyaata. Akka telefoona gurgurtuun barbaadu. Nyaata asiniin bitadha kiraa manallee ni kafala akkam jetta. Akka telefoona gurgurtuu. Taphachuu feete moo akkas naan jettu eessaan dhaqamman tana deemee sabbaa kiyyaa dhaqa. Mana harkachuun waan biraa birrii meeqa kafalan mana sanuu osoo duratti hin galleeyyuu jechuu. Eessaan si dhaqa duwwaala shaararraan bula alaan bula deemee. Durallee shaararraan buliin jedheetanii kan kootu na bira taasisin. Tamam ammallee guduree yeroo sana sona dhiiste mungkin bakkaan deemu barbaaddadhee ture. Kunoo jaarsillee haadillee mana sana kiraa kafir dadhabee keessaa bee jireetu silaa isa biraan dhaqa. Taayib eessa bakki yaa dhaqa mana. Ani maal beekare bakka barbaadde dhaqe. Hojjedhu jennaan dide ani maal kooti jedhan daa'ima kiyya jedheen si qallabamus teessee. Dura maa qonnaan jettare? Dura yeroo sanaaf amma aarii ofirraa fixxoofi na bira taa'ii. Aarii tiyessan silaa bakkaan dhaqu barbaaddadhee jira. Amma tanammoo wanti wayituu tokkollee kaasiin ofii danda'u hin jiru. Hangaan mallaqa harkadhee mana kireeffadhutti kalaas. Ati maa magoota ati maa dhumna ati magoota. Tasanin ala hin ba'u abbaan fadhee asina baasuu hin danda'u. Seerri illee osoo dhufee siin jee si gaafate dura siittaa inaan jeemi seerri tokkollee ka ala gabbaa inaan jiru. Ani dubartii ala gabbaa kanaan jiru hin jiru. Abbaan fadhee inaan jiru. Deddeemin siin jedheerin kakka ajjiidhuma keefaan barandarra deemteen buliini ati intala dubartiiti ofitti si qabe kabajaa. Tamam yeroo sammaan handiisin. Ati garuu kabajan beektu. Yeroo sammaan handiisin. Kabajan beektu gaati faayyaa. Ati telefoonallee wanti si gurgursiisu hin jiru. Kan hunda wanti si gurgursiisu hin jiru. Ani maaliif hin sitti soba akkuma narraa deemtu fedha. Karam deemare akkas irraa deemaa barbaade karam deemare hin beekure bakka barbaade. Ani dura maa na fidda. Dura maal abbaa keetiitiif na fidda dura. Dura maa na fidda kun yeroo sanatti miiluma jalatti kuftee nan kadhanneeti. Anas kadhate yeroo san. Suman na kadhate. Laa sin kadhanne qonnaan janaan hayyee jee taa'ee sanbooda xiqqishoo turtee deemnaan janaan hayyee kalaas mana laalladhee deeme siin jee sanbooda ustee irraanfattee dheessee jechuudha. Dura siin na fideemi. Qaaneffattee ofii bartee adeemtuuf. Maal qaaneffadha maal qaaneffadha waan tokkollee qaaneffadha jiru ree. Mana kiyyaa baay'ee akkamitti namatti dubbadha jedhan ati garuu hin beektu. Bakkeen hin dhaqu tokkollee hin jiru. Anas as ta'a kunoo seerri fadhee fitti kunoo ana baasume. Ati immoo qaaneffatu too qaanii beekte laaqaasa deemtaa yookaan baay'ee mana kiyyarraa siin jedheeni. Namni qaanii osoo taate osoo kabajaa qabaatte guyyaa hanga kanatti nama daddabdu ati. Guyyaa hanga kanatti jechuudha. Guyyaa amma kanaa immoo namni si deemu. Duraa fi kiyyaa waan nyaadubtachuu ture bara. Akka gadi qabu maalaaf kiyyaa waan nyaadubtachuu ture. Maalaaf bitachuu turte. Guyyaa meeqa bichaa bitteeti hanga kana namatti isaabbattaati. Qaanfadhu. Kan guyyaa tokko namni namaa bitu hin jiru beenu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii faayoon amma mana hin jirtu jechuudha amma faayoon gadi baate waa bitachuu gadi baate inni isin dhuftutti waa itti ma jechuudha waan kanallee gizee baay'eellee kaameeraan duubattillee itti mee jira isin immoo diddee jechuudha kanaafuu amma immoo kaameeruma fuulduratti itti ma jechuudha kaameeruma kiyya keewwadhee itti ma maaliifi gizee baay'ee hojii argee fiitanii hojii seeniiti dalagii jennaani hin dalaguu aneenyuuf hin dalagaa maalii jette yoo hin dalagerlee ajjiidhuma na harkaa fixaa jettee tuna diddee jechuudha kanaafuu inni isin dhufte ammallee hojiin dhufee jira bakka lama moo sadiidhaayyuu argee jira jechuudha hojii kana kanaafuu seeniiti dalagii nama dalaguu akkasiin isiniin jedhaa gizee baay'ee dalagii jedhee yoon dalagaa arguuf hin dalaguu naan jette tuna diddee eenyuuf hin dalagaa hajjiif hin dalagaayyuu naan jette
na diddii jechuudha. Kanaafuu ammallee ittuma himaa jechuudha. Anuu kan hin garaa qabu kuni dalagee galaa jechuudha. Dadhabee magaalaa jechuudha. Ishiin immoo kanumaan hojjenne manuma keessa taa'aa oolti jechuudha. Akkuma hojii durii kiraa manaatu jira, masruufatu jira, waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu yoo dalagdee irraa wayyaa fiidhan isiniin jedha. Namoonni baay'een immoo karaa koomentiitillee bilbiltaniillee faayoo kana ofirra baasii maaltu daakeetinaan jechaa jirtu. Dalagaa yoo seente dalagaa yoo seenuu baatte immoo achuma amma laalaallattu isiniin jedha. Maaliif nama amma yoomitti nama danda'a. Kanaafuu yoo dalagaa seente dalagaa seenuu baannaan irraa bahin jedhaanii kalaas nama amma yoomitti nama danda'an irraa deemee mana laalladhuuti baqqaa yookiin hojjetti deebi'ee akkasin jedhaan jechuudha. Kaleessa viidiyoo balleessee viidiyoo fumashiitii balleessin ditteetu akkuma fuuldura keessanitti balleessite jechuudha. Dhugumaan viidiyoon badeera jetteetu hajji faana waasaa jiru jechuudha. Waasaa akka waan inni as dhufu wayii akka waan asitti waamtu wayii akkasiin jedha jechuudha. Sirriitti illee nageenya maaliif ariifadhee waan hin jiruuf sirriitti nageenya jechuudha. Akka waan hajji asitti waamtu wayii wayittaasaa jirti wayitti dudubbachaa jirti jechuudha. Maaliif kaleessuma harakaata gochuu jalqabdee kanumaaf harakaata gootaayyuu kanumaaf of jejjaayyuu kanumaaf na kadhadhu jettaayyuu jetteetu waan hin taane dudubbatti jechuudha. Kanaafuu faayoon kun nama namtu jechuudha. Ammallee ishii namanuu ammallee ishii amanee hin jiru jechuudha. Innaa dhuftee hojii seenii jedheetan itti hima jechuudha. Hojiin immoo hojii bareeda. Otoo seentee garuu ishiin bakka otoo hojjettee irraa wayyaa fiidha jedheetan yaada. Kanaafuu amma ishiin amma dhufti fagoo hin deemne soquma kanaa wayii bitachuu gadi baate. Kanaafuu amma ishiin amma dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaa fedha. Taatu? Maal jirtu? Mustaqbal keessa dhaabadhee of ilaaluudha. لا ولا سلام عليكم دوك ملالتي أحسن ما هو مفنسته ما عنده بتدك على وداك هاي حلاوتك مطبخك هاي وين بتون دايو وين عندي تون دايو بتيلي فين كان سنجد الرئيس قلت قلتي قلتها أولا قلتها ما أنا قلت ما بكرة دتو قبل يو سايبونك يا قبو فايدا نبانا يو خانا مو خلاص ما انت سابوتك ما وجيسي ويا بين وجيسي كيسا سايبوتك ما وجيسي ويا شوف أكفايتك انتو هجينا ويا بس وجيني فجد نافيمي ما تفجد أكاجن في دبوك هذه فجدتك وجدت ولا لا درو وجدت انت ولا وجدت ولا لا يو جيتو ترتي وام وجد أما كراملا mana kireeffattee kiraayii mana ofirraa kanfaltee masruufa godhattee birriin ofirraa qabdu yoo dhuunte akkam taata. Hajjiin waan andile gondala jalaa fudhate asla tamam waa meeqa na gurgursiisee na ilaa hatee kuteen jechuudha. Akka nama hin beeknetti oseen immoo hojii inni hojii hedduu fide yoo ammoo hojii seenee kiyya beeke jechuudha galgala ganama hanga baatiin guutamtee eegee fuulaa san dura inni eege jechuudha. Maaltu tumisi geessere maaltu tusiimsiise maaltu bakka hojjettu illee tasaadha. Asii deemee jennaan ni beekaree hajjiin. Asii deemee jennaan ni beeka. Karaa silkii dhuma isaa ofirraa bilook godhi yookiin silkii biraa bitadhu na jalaa badii kalaas mala dhabdaa sila. Jalaa badu wallaalee yaani jalaa badu wallaalee istaa'u jiraan yoo badii ni beeka bara bakkaan hin dhaqe. Silkii kee qayyaran nama akkamitti beeka. Ni beeka tamam. Dhibbaan dhibba beeka bakkaan deemuu hunda ni beeka hajji. Akkamitti. Akkanumatti yeroo meeqaan nan beeku jee telefoon hunda darbee kutee bakkaan iyyaan ni dhufee jechuudha bakkaan nama sanuu hin beeknetti na dhufee. Kod nabra. Kanaafuu dalagdu jechuudha. Kanaafuu birrii isaan irraa fudhatee inni faana harreedha. Kan dalagee namaa kan harreedha. Birriin dhumattee masruufa waan kanfallu dhabde. Biyya matanaa baay'ee yookaanis haadi. Maaliin biyya kanaa baatare birriin qabdu taana? Taariba deema maal rakkoo qabaree. Taariba deema. Taaribni billaashise oofa. Beekan dallaalli na fuudheetuma nama oofa jaani. Akkanumatti maali ati intala baatimu kan akkanatti si oofu. Dallaalli asii nama fuudhee suudii nama geessa. Sanboota ati dalaydee kafaltaaf. Tamam isa saniif jechuudha. Bakka as nanaatti kanaaf taanii gabra taanirra akkas naa wayyaayyoon. Dhugaa rabbi lubbuu asin naa fide. Anuu man dalagaa ati kan fayyaa qabde nagaa qabde
garaan qabdu harkaan qabdu yoo baate dalagatti marrakkoo qaba. An rakkoon dalaga sinjaan jiru bara bibati. Naagale. Amma ma fudhatillee haa fudhatu gaa. Amma fudhatu laan harreemti ka dalagee maal kiyya kan nu qarshi takkaayyuun kan nu faajida. Quullaa akkas yoo maal kan qabanne immoo birri yoo isin hangaan deengadda harkaa qabu deengadda rifeen irraa fudhatte argitee jirta jechuudha waan harkaa qabu. Kalaas sanifoo hanga dalagaa isaa kan nu akkasumatti anillee hin qabu innillee hin qabu. Akkasuma waliin. Sama akkam taatalee nanandee. Itti yaade masalan namami waan na baasuun ilaalee itti yaade yookaan hajji jala karaa sudii taariba deeme yookaan karaa tokko deema adii itti yaade. Rabbi isaa gargaaru gaaniin gizee baay'ee hojii si arge ati diddee homaa si gochuu hin danda'u angiddiidhaan qabeetti si ammallee wayi sitti muudeema. Ifamu faana wayi sitti muudeema wanti sitti muukunis maali yoo jette kalaas erga dalagaallee hin dalagadhu kiraa manaa sin gargaaru masruufallee sin gargaaru jette kabajumaanis si gaafadhaa kanarraa deema. Asaan dhaqa. Isallee wal ceqeceqaa kuma jaarsaaf jaartii sana walitti lolaa maal wal godhaa jiraachaa jira. Atis jiruu kee jiraadhu anis jiruu koo akkuma duraatti daa'ima kiyya faana jiraadha. Kanaafuu akka bakka barbaadde deemtu si fedha. Laa ani kuphaadha abibati xibbi na taphachuu fedhe. Keef xibbi sitti taphadha. Laa ani koo yeroo an deemee yeroo waa hundi na harkaa kutee meeshaan na harkaa kutee gurguree deemsanii kootu rakkoota kan qabu tamoo uffata kee fudhadhee guyyaan dura dhufaattaa bakka biraa laalladde siin jee ture. Rakkoon qabu manni kan keeti akka feete keessa jiraadhu tamoo rakkoon qabu ta'i kanaan jette suni ani horiidha moosi biratti waan takka hin beekne moo jechuun maaliif natti taphachuu feete moo akkas naan jettu eessaan dhaqammaan tana deemee isa baaqyaa dhaqa. Mana harkachuun waan biraa birri meeqa kafalan mana sanuu osoo duratti hin galleeyyuu jechuudha. Eessaan si dhaqa waala shaararraan bula alaan bula deemee. Durallee shaararraan buliin jedheetanii kan kootu na bira taa'isiin. Tamam ammallee buluree yeroo sana sona dhiiste mungkin bakkaan deemu barbaaddadhee ture. Kunoo jaarsillee hajjillee mana sana kiraa akka firri dadhabee keessaa bee jireetu silaa isa biraan dhaqa. Ta'iba isa bakki yaa dhaqa mana. Ani maal beekare bakka barbaadde dhaqe hojjedhu jennaan dide ani maal kooti jedhan daa'ima kiyya jedheen si qallabamus teessee. Durama konnaan jettere. Dura yeroo sanaaf amma aarii ofirraa fixxoo fi na bira taa'ii. Aarii tiyessan isla bakkaan dhaqu barbaaddadhee jira. Amma tan ammoo wanti wayituu tokkollee kaasiin ofii danda'u hin jiru. Hangaan mallaqa harkadhee mana kireeffadhutti kalaas. Ati maa goota ati maa dhumna ati maa goota. Tasanin ala hin ba'u abbaan fadhee yoo asina baasuu hin danda'u. Seerri illee osoo dhufee siin jee si gaafate dura si taa'e naan jeemi seerri tokkollee ka ala gabbaa naan jiru. Ani dubartii ala gabbaa kanaan jiru hin jiru. Abbaan fadhee naan jiru. Deddeemin siin jedheen akka ajji makeefaan barandarra deemteen buliini ati intala dubartiitii een ofitti si qabe kabajaa. Tamaaf yeroo sammaan hin dhiisin. Ati garuu kabajan beektu. Yeroo sammaan hin dhiisin. Kabajan beektu gaati faayoo kalaas. Faayoo dalagaa seentee dalagda kiraa mana na gargaarta. Tamam kiraa mana na gargaartu waan hunda na gargaartu. Kalaas bakka deemtu barbaadde yaani ati daa'ima kiyya maatii obsaan yookaan teessisee si nyaata. Mee isaa fudhee si gargaara birrii. Ammaal beek isaa fudhee si gargaara dalagaa seenii siin jedhee siin kadhadhu guyyaa meeqa faayu dalagaa seenii guyyaa meeqa siin kadhadhu dalagaa meeqa dhufee kutame. Bara hajjiin hangana irraanfatuun eeguddira malee dalagaa dalagachuu duraanis dalagaddeetiin ofii kiyyaa kiraa manaa kafaladhee jiraachuu jira. Tamam duraanis dalagadde ganaa guyyaa hanga kanatti akkana maraattu kana nama biraa ka guyyaa tokko nama bulchin turaniin beekasan. Tamam galatoomina as na jiraachisuu keetiifillee sanii wajjin ammoo amma ani hajjiif maallaqa kan nu jibbansaaf dalaguu dide hin dalaguusi. Sirra ta'an jiru an sirra ta'an jiru barammas. Maal irra ta'aa jirta? Mataa kan kee sirra ta'an jiru lafaan ta'an jiru. Maal nyaatee dhudhu? Odoo ani hin jiraanne numa nyaattan osoo ani hin jiraanne kiraa nima kafalattan. Saniif rakkoon qabu garuu yoo hajjiin irraanfatee booda deemee dalagee hatta sin gargaarata sanii ala yoo as jiraadde sanu. Bas yaa ukhti maa nama raachuu feetaati. Ijoolleen aseeti moo natti taphachuu feeta moo? Jechuun naaf hime maal si fakkaate? Ansitti taphachuun feene ati yaadi siin jedheetan malee otoo intala tokkooti baqaatuu garaa qabdaatoo daa'ima baattee oliif daa'ima daanaa geessite jetteetu yaaddee na gargaaruu qabda. Amma immoo nan gargaaru. Kana ni dide natti hime kana bar godhuu wallaalee miti. Gizeen an dalaga birri kiyyaa hajji na jilaa fudhatan narraa fudhate giddi narraa fudhatan tamam giddiin jala na teessisu jira hajji namman tan waan inni naan jeen beektu ati tamam giddiidhaan taa'ii hayyaa asuu hangaan jiru kana silaa guyyaa tokkotti asiin baasee bakka barbaadu nageessu danda'e bas kadhaa meeqaan asuu taa'u jira jechuudha. Tamam. Kadhaa meeqaan asuu taa'u jira. Isa sanuu yoo kana lammiilee jala kufee akkasitti as taa'u jira. Amma akkamsii wayyaresi? Akkam na wayyaree gaafa hajjiin irraanfate deemee hojii hojjedha kalaas. Yoom si irraanfata hajjiin kee kun yoom si irraanfatame? Gizee kamiin keen si irraanfatu? Baay'ee mammaan tana isaan dagaree.
bakkuma dura nan dhaqa jettu sana dhaqe taasisaa ko bira saayiboota khaybar dura mataa isaanii gubbarraan dura waan hundaa iyyuu naani godhan hatta bira dhaqee kootu taa'ee warra naan jaan hedduu jira dura jechuudha. Bas eegaan aji deebi'ee booda wallollee sababaan aji deebi'een kalaas nam fadhan jechuu isaan hundinuu dura yaani waan nan ajitti hin deebi'uu jennee akkasii waliigaltee qabne ture waliigaltee san diigee jennaan kalaas isaanillee maasalaama naan jaan amma yoo wal arginellee aluma waliin baane ol deebi'a malee waan takka illee kan jidduu jiru hin jiru. Sanifoo isaan dhaqalee bakka takka illee kale kun jiru hajji taatu manan jiru manan qabu kunoo ala deemee wandalaatti keessa bulee jiraate jechuudha. Akkam taareen. Kalaas yoo dalagattee kiraa mana gargaaru masruufa na gargaaru akkasiin taatu taana dhimma keeti barbaadu ajjifaan shaaraarra bulle nan galchu kun nan ilaallatu. Bari yoo dalage hajjiin kun ammaanti nama akka ta'e dhabee jechuu jira faayu nan galchu ani waan haadha kee fi abbaa kee ta'e kan itti qallabu teessisee waan nagalchuun qabu. Ati yoo biraan qallaba galte leengadda biraan kan qabaa jinar kabreetti san guyyuma akka kanatti masruufa hin bitaa jira guyyaa akka kan immoo kiraa eenyu kan faduu jira guyyaa meeqa guyyaa hisaabamu guyyaa meeqa guyyaa promotion bicha guyyuma tokko haa ta'u guyyaa 5 dhiisiti. Tamam ni laalladhee tiin akkasi fida birrii rakkoon qabu birrii laalladhee fida. Kalaas isa sibbeeka faayu. Bar tamam arraan tanammoo bakkaan dhaquun qaban boruuf iftaan keessaa laalladhee birris laalladhee yookaan immoo bakkaan dhaqu laalladhee birrii yoon argadde yoon hin argatiin immoo torbee kana keessa laalladhee akkasitti deema sirra torbee kana keessa yaani mush torbee kana keessa hangaan argaddu bas aboru keessa kalaas mush aboru keessa maali waan gannaaru deemu jira moo atuu gaajjidhuma taate kaajjidhuma duratti kan ciisee nyaatu sana taate atis ciisee dhuma nyaadha jechaa jirta. Maal godhatti kun? Ambar ciisee nyaadha sinjaan jiru tamam torbee tokko naafsi sinjaan jiru torbee tokko naafsi torbee tokko yookaan lama naafsi malee dawadda sinjaan jiruan. Ani maaltu daakuutume kan torbee tokko si yoobsu. Idaa onnarra jiru wajji. Nyaata nyaaddu ayyee kalaas numarra kees nyaata nyaaddu. Nyaaddu numarra fa bas dhufee. Walii galla akkasitti nyaata nyaaddu abadan dhufee tumarra feedee. Kalaas faayyoo dalagadhu jennaan immoo kunoo shaanxaan kee fudhattee ba'uu dandeessa. Tamam torbee lama naafsi. Torbee lama ammallee itti dabalattee torbee tokko. Uff yaa rabbi. Amma ka'eetti shaanxaa kee fudhadhu narraa bifaayi. Kalaas telefoona kiyya gurguradhee kiraa manaa baatii tan si hojii kafala. Deemee telefoona gurguradhee nyaata. Akka telefoona gurgurtuun barbaadu. Nyaata asiniin bitadha kiraa manallee ni kafala akkam jetta. Akka telefoona gurgurtu sin barbaadu. Hojii seentee yoo dalagde. Ati maallaqa feetaa telefoona kiyya gurguree birrii kiraa fi wantallee fida waan nyaadullee bitadha. Kalaas walii gala akkasitti. Dhagaye ati telefoona illee wanti si gurgursiisu hin jiru kan hunda wanti si gurgursiisu hin jiru ani maaliif hin sitti soba akkuma narraa deemtu fedha. Karam deemaree akkaan sirraa deemaa barbaadde karam deemaree bibatti. Hin beekuree bakka barbaadde. Ani dura maala fidda. Dura maala abbaa keetiitiif na fidda dura. Dura maala fidda kun yeroo sanatti miilluma jalatti kuftee nan kadhanne ati. Anas kadhate yeroo san. Sumanna kadhate. Laa sin kadhanne qonnaan janaan hayyee jee taa'ee san booda xiqqishoo turtee deemnaan janaan hayyee kalaas mana laalladhee deemisiin jee san booda ustee irraanfattee dheessee jechuudha. Dura sin nafi deemi. Qaaneffattee ofii bartee adeemtuufin. Maal qaaneffadhanii maal qaaneffadhanii waan tokkollee qaaneffadhu hin jiru ree. Mana kiyyaa baay'ee akkamitti namatti dubbadha jedhan ati garuu hin beektu. Bakkeen hin dhabu tokkollee hin jiru. Anas as taa'uno seerri faddee fitti kun ana baasume. Ati immoo qaaneffatu ta'u qaanii beekte laaqaasa deemtaa yookaan baay'ee mana kiyyarraa siin jedheeni. Namni qaanii natti naasoo qaanii osoo taate osoo kabajaa qabaatte guyyaa hanga kanatti nama daddabdu ati. Guyyaa hanga kanatti jechuudha. Guyyaa amma kanaa immoo namni si deemu. Duraa fi kiyyaa waan nyaadubtachuu ture bara. Akka gadi qabu maalaaf kiyyaa waan nyaadubtachuu ture. Maalaaf bitachuu turte. Guyyaa meeqa bichaa bitteeti hanga kana namatti isaabbattaati. Qaanfadhu. Kan guyyaa tokko namni namaa bitu hin jiru beeni. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kun akkana jettee jechuudha faayooni. Maaliif hin ba'u manuma kanarraa yoo naan jettee naan mormoo jirti jechuudha galatoomin hin jiru. Kan inni amma kana isheen danda'a ture galatoom silaa namni yaadu tokko galatoomin namaan jedha. Isheen immoo maal laagootee aanatuuf danda'a ture aanatuuf jiraachisaa ture naan jetti akkas jette jechuudha jechuudha. Isheen amaluma hajjii sana qabdi jechuudha akkuma hajjii sana goggodhatte jechuudha. Jeefis hamma barbaadde yoo gooteefillee otoo ababaa fiteef irra deemsiste illee inni galatan jedhu kunillee akkasuma jechuudha.
Kanaafuu akka barbaade yoo taate dirqamumaan ofirraa ishii baasuu qaba jechuudha samoona kana akkuma godhee inshallah ofirraa ishii baasuu qaba. Maaliif manuma kiyya ofuma kootee ishii fideetanii gana daa'ima kiyya irratti marjataa jiru jechuudha. Daa'ima jalaa fuuna jedhanii akkasitti marjataa jiru. Harkuman musiiba ofitti fiduuti akkuma narraa deemtu fedhaa jechuudha. Bakka barbaade yoo dhaqxillee dhimma koomiti dhimma nagalchuun qabu jechuudha. Dura garaa ishii laafee fi ishiin kabajan beektu kabaja ishiitu wallaalee jechuudha. Kanaafuu bakka barbaade yoo dhaqxe nagalchu kanaan booda waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.